akkam jirtu. Kun Oromiyaa Digital Hub'irraati. Hello, akkam jirtu. An dheeressaan Oromiyaa Digital Hub'irraa. Barnoonni keenya Information Technology akkuma itti fufetti jira. Barattoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share yoo gootan baay'ee gaariidha. So, barnoota keenyatti fuunaa yeroo darbee maalummaa computer network chapter 2 jalatti ilaallee turre. Sun keessatti computer networkiin walitti hidhinsa kompiiteroota yookiin deviceota lamaa ol maal gochuudhaaf ergaa walii dabarsuudhaaf jechuudha. Maybe kompiiteraa fi printer ta'uu danda'a, kompiiteraaf mobile ta'uu danda'a, kompiiteraaf TV ta'uu danda'a. Warreen sun walitti dhufanii ergaa walii yeroo walii dabarsan computer network jenna. So sun siniif galeera jedhee yaada. Yoo ilaalle ta'e chapter 2 part 1 ilaalaa siniin jedha. Akkasumas immoo element of computer network, computer network yookiis immoo computer keenya computer biraa wajjin ergaa walii dabarsuuf wantoota afur barbaachisa. Isaanis hardware barbaachisa, software yookiin immoo programmii computer keenya irraa barbaachisa, protocol si barbaachisa. Protocol yeroo jennu immoo ittiin bulmaata. Kamitti computer tokko computer walii wajjin communicate gochuu kan danda'an jedhu protocol barbaachisa. Akkasumas immoo communication media nu barbaachisa jechuudha. Wantoonni arfan kun keessaa tokko yoo hafan ergaa bakka tokko biyya tokko gara biyya biraatti yookiis immoo guyyaa guyyaadhaan internet fayyadamnu kana fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasumas immoo hardware kan jennu elementoota of computer network keessaa hardware warreen akka indie device jechuun mobile, computer, akkasumas immoo wantoota hardware wajjin wal fakkaatan hundi isaa indie device jedhamu jenneerra. Akkasumas immoo intermediary device kan jennu kana waliin ilaallaa jechuudha. Indie device kan jennu keessatti ergaa erguuf yookiis immoo message fudhachuudhaan warreen nu gargaaran warri kun indie device jennu jenneerra hardware keessaati jechuudha. Akkasumas immoo warreen nuti har'a barachuuf deemnu kun immoo warreen indie device kanatti ergaa dabarsan jechuudha. So intermediary kan jennu kuni a device interconnected indie devices. Indie device warra maalidha jenneerra yeroo darbe keessa yeroo laalle warreen ergaa erguu yookiis immoo ergaa fudhachuu danda'an bilbillee harka keenya irraa qabnu yookiis immoo desktopin keenya yookiis tableetiin yookiis laptopin yookiin IP phone kan jennu kun indie device jedhamu jechuudha. So wanti nuti har'a barannu yookiis immoo intermediary devices kan jennu kun immoo a device interconnect indie device. Internetin akka nu bira gahu kan nu taasise warreen akka LAN switch, warreen akka wireless routers, warreen akka routers normally. Fireware appliance kun immoo interconnect indie device warra jennu keessatti ramadamu jechuudha. So these devices interconnect and work behind the scene to ensure data flow across the network and the devices. Argatanii wanti kun yookiis immoo device kun hin jirtu osoo ta'e warreen akka routerii, warreen akka switch, warreen akka IP phone fi warreen akka IP routers kun hin jiran osoo ta'e warreen computer yookiin mobile keenya bira networkii wanti geessisu hin jiru jechuudha. So networkii yookiis immoo deviceota keenya bira wanti internet akka fayyadamnu taasisu hin jiru jechuudha. So intermediary device connect the individual host. Individual host yeroo jennu computer yookiin mobile harka keenya irraa qabnu hundi ishee lakkoofsa addaa kan ta'e yookiin immoo IP address kan jennu sun of keessaa qabdi jechuudha. So individual host jenna ishiin IP address jennu sun to the network and also can connect multiple individual network to form of internet work. Intermediary device include akkuma jalqaba suura kanarratti argina jechuudha. Include what? Network card ta'uu danda'a, routers ta'uu danda'a, or network switch ta'uu danda'a, wireless access point ta'uu danda'a, repeater ta'uu danda'a. Warreen kun hin jiran taanaan mobile keenya yookiin immoo computer keenya bira ergaan gahuu hin danda'u yookiis immoo
wanti nuti interneetii ennee bilbila keenya irratti fayyadamnu kun hin jiru jechuudha warreen kun illee hin jiran taanaan. So without these hardware devices reedanii warreen kana alaati jechuudha warreen asitti tarreessine kana alaa. Indie device have no mean of accessing network. Wanti networkii jedhamu yookiis immoo wanti akka emailii fudhachuu, wanti akka Facebook fayyadamu, warreen akka YouTube fayyadamu kun hin jiru jechaadha warreen kun hin jiran taanaan. Fakkeenyaaf network interface card yookiis immoo NIC kan jennu kana mee haalaan ishiin kun maalidha? Intermediary device warreen jennu keessatti ramadamti ishiin kun. Wal quunnamsiiftuu akka dildilaatii jechuudha. So network interface card or NIC is a computer hardware component that connect computer to computer network. Computer jechuun maal jechuudha inni yeroo darbe? Wanta inputii fudhatee process godhee outputii kennuu danda'u jechuudha. Mobile illee computerra jenneerra. To a computer network jechuun immoo gara computer biraatti, gara TV ta'uu danda'a, gara device biraatti kan nu ceesistudha jechuudha kun. So as it is shown in figure 2.3, network interface card come in card from a plug into computer system or can be integrated one as part of system board that you often see in the laptop NIC as low to plug-in cable connection without network. Argitani ishiin kun NIC or network interface card jedhamti. Gara system unity kana keessatti argamti. Argitani ishiin hooliin kun yookiin boolli kun ishii kanadha jechuudha. Ishii kanadha. So as keessatti maaltu jira? Motherboard kan jennutu jira computer kana keessa. Motherboard kanarratti argamti jechuudha ishiin kun. Keessaa baasee akka isin irraa barataniif isin argisiisaa jira malee motherboard irratti integrate taatee argamti jechuudha yookiin immoo system board jechuu dandeenya motherboard. So system board jechuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo ishii kana, ishiin kun, hooliin kun ishii kanadha jechuudha. Erga akkasitti computer keenya irratti yookiis immoo computer laboratory keessatti argamu laalame yookiin immoo laptop illee ta'uu danda'a laalaa. Keebiliin kuni kanatti connect erga goonee booda karaa kana nuu dhufaa jechaadha internetiin karaa kana nuu dhufa jechuudha karaa keebiliin kun jettee isinitti argamsiifatu guddaa isaa yoo jiraate isinitti argisiisa jala kanatti. So ishiin kun NIC kan jennudha jechaadha ishiin kun. Ishiin kun immoo maal jedhamti? RJ45 jedhamti. RJ45 kanatti galuuf nu gargaarti jechuudha. RJ45 jennaa jechuudha ishii kana. RJ45. So intermediary device jenna jechuudha ishii kana akka end device keenya wajjin computer keenya wajjin yookiis immoo mobile keenya wajjin akka nuti internetiin nu dhufu nu gargaarti jechuudha. Network interface card ishiin kun motherboard irratti integrate taatee argamti. Kun immoo cable to be plugged into desktop computer NIC. Cablein kun maal jedhama? RJ45 cable jedhama. Yeroo university galtan sirriitti barattu jechuudha waa'ee kanaa. Another thing is repeaters. Repeater kan jennu kun communication media tokko xumurre kan NIC yookiis immoo network interface card kan jennu xumurre irra kan biraa repeaters yeroo jennu communication media or cable that you are going to learn in section 2.2.4 ganaa waa'ee kana sirriitti baranna jechuudha. Communication media kana sirriitti baranna. Communication media or cable that you are going to learn it is have limitation. Limitation yeroo jennu drawback yookiis immoo dadhabina mataa isaa qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf communication media kan jennu kun dadhabina mataa isaa qaba. Dadhabina sun immoo karaa kam guunna jechuudha? Karaa repeater yeroo jennu kana guunnaa jechuudha. Kanaaf these include the electronic signal they carry will become weak after traveling a long distance. By the way, RJ45 generation asitti waamne kun yookiis immoo gara computer keenyatti galtu kuni eessaan dhufame fakkeenyaaf internetiin asirraan dhufee computer keenyatti seenu kun jechuudha. Eessaan dhufame? Teleerraa dhufa yookiis immoo
Itiyoo teelee irraa dhufaa jechuudha. Itiyoo teelee irraa yeroo dhufu daandii dheeraa deemee dhufuu danda'a. So asin galiin yookiis immoo akkana dura immoo switch yookiis immoo riwutarsii waan jedhamtu bakka kana jiraachuu danda'a. Achirraati kan nuti gara kompiitara keenyaatti fudhannu. Switch yookiis hub ta'uu danda'a. Hub illee ta'uu danda'a. Switch ta'uu danda'a. Riwutarii ta'uu danda'a. Kan riwutarii kanatti kan dhufee galee garuu Itiyoo telekoomii irraati yookiis immoo safaariikoomii irraa ta'uu danda'a. That means internet service provider kan jennu sun irraa ta'uu danda'a jechuudha. So daandii dheeraa deema. Kana akka gara riippiiteriitti dhufna koottaa. So limitation isa sun these include the electronic signal they carry will become weak after traveling long distance. Argitanii keebiliin yookiin communication media jennee kan waamnu kun erga daandii dheeraa imalee dhufee booda signaaliin inni baatee dhufu hirrachuu danda'a. Signaaliin inni baatee teleerraa nuuf fidee dhufee as gashuuf deemu kuni jalaa hirrachuu danda'a. Na hubachaa jirtu jedhee yaada. Daandii dheeraa fakkeenyaaf kiiloomeetira 3-4 ta'uu danda'a. Teleerraa hanga yuunivarsiitii keenyaatti fakkeenyaaf kiiloomeetira 1 yookiin 2-3 kana darbaallee deemuu danda'a. Teleetti dhiyoo jira akka tasaa ta'eeti nuti kiiloomeetira baay'ee ta'uu danda'a hanga kiiloomeetira 30-40 ta'uu danda'a ta'uu baadiyyaa fagalchina ta'e bakka teleen hin jirre. So daandii dheeraa yeroo keebiliin kun deemee dhufu signaaliin isaa weak ta'aa deema. Carry will become weak after traveling long distance. So repeateru faayidaan isaa maalidha kaasitti? Long distance. Repeater enables a network segment to extend the coverage to reach beyond its inherent distance limitation. Humna ishii haaressaa kaama repeater ishiin jennu kuni daandii dheeraa dhufee deemee signaalii isaa xiqqaachaa dhufeera. Maal gochuudhaan humna ishee haaressaa? By refreshing or generating the weak network signal. Refresh gochuu yookiin immoo generate gochuudhaan ishii asitti dadhabde kan humna ishee haaressaa jechuudha. Repeater kan jennu kun. Fakkeenyaaf fakkii kana ilaalume. Repeat that weak signal on top of figure is regenerated by repeater in the middle to restore the signal to its original signal. Mee kana ilaalame fakkeenyaaf yeroo asitti ka'u dheerina isaa kana ilaala. As yeroo gahu akkas gaddeemaa dhufe miti ilaa akkas gaddeemaa dhufe. Signaaliin as jiruu fi yookiis immoo fakkeenyaaf intarneetiin nuti fayyadamnu asitti fayyadamnuu fi naannoo kanatti fayyadamnuu fi naannoo kanatti fayyadamnu tokko miti jechuudha. As yeroo geessu mina Facebook illee nuu banuu dhiisuu dandeessi, YouTube keenya illee nuu banuu dhiisuu dandeessi yeroo as geessu. Weak signaalii taatii jechuudha. Garuu repeateriin kun naannoo keenya jira taanaan yookiis immoo mandara nuti keessa jirru jira taanaan maal godha? Regenerate godha yookiis immoo refresh godha. Kanaaf isuma asiitii ergame sun teleerraa isa ergame sun iddoo kanatti humna ishee haaressee yookiin immoo regenerate signal godhee speedii as jiruu fi as jiru wal fakkeessaa jechuudha. So repeateriin faayidaan isaa kana. So repeateriin maalidha? Intermediary devices kan jennu keessatti ramadama jechuu dandeessa. So kana sirriitti naaf qabadhaa jechuudha. Another concept within this intermediary devices is switch. Switchin ishittiin ibsaa dhaamsan miti kana miti. Ishittiin ampuulii keenya irratti ibsaa dhaamsan osoo hin taane switch kan jennu device network keessatti yookiis immoo computer network keessatti beeknu jirti. So switch as shown in figure 2.5 karagala jalatti ni ilaala. Is a device that interconnect various devices such as computer ta'uu danda'a, printer ta'uu danda'a, server ta'uu danda'a, mobile ta'uu danda'a, TV ta'uu danda'a, waan garaagaraa interconnect gochuun gara various devices hojii device tokko garaagaraa in small business networks. Small business network as shown in figure 2.5b below. A fi B asuma jiru kuno asuma jiru. A fi B asuma jiru. So shin kun switch jedhamti. Argitani RJ45 isa jenne isa computeratti tokkitti seente sun hanga 24 hanga 48 bakka qabu jira jechuudha. Hanga humna sarratti D-link ምናምን jenne warree waamnu sun keessatti akka switch itti ramadamte jechuudha. So as shown in figure 2.5b below, B jechuun warra B kun B dha. Kun immoo A kun. So isaan irra deemnee switch is more intelligent device than hub.
Haabiinis immoo kan switchidha gadi jirti. Haabiis immoo laala. As it can segment the computer network into smaller part. In addition, switch forward packet to a specific destination after learning the network protocol. Network protocol ka maal akka ta'e gara fuulduraatti ilaalla. Gaafa jalqaba kitaabichaa yookiin immoo Unity kana eegalu network topology jechuun physically akkamitti network tokko office keessatti yookiin immoo building irra jiran yookiin immoo university irra jiran ta'uu danda'a akkamitti galfachuu dandeenya physically dha kun cableii wajjin. So in addition, switch forward packet to specificity after learning the network topology. Erga network topology keenya shamaddadee yookiin immoo irraa waa baratee booda TV dhaaf ta'uu danda'a, computer dhaaf ta'uu danda'a, mobile dhaaf ta'uu danda'a, waan nuti qabu printer dhaaf ta'uu danda'a, share godhaa jechuudha forward. So to perform this, switch use table which contain computer physical address and switch port number on which computer connected on. A hub is an intelligent device which is broadcast a received packet to all computer connected with it except sender. Amma ka garaagarummaa haabii fi switch illee walumaan laalaa deema. Kun internetii addunyaa keenyaati yookiis immoo world wide local area network isa jennu sunidha internetiidha kun. Internetii keenya kanarraa gara routeriitti fudhan. Routerii irraa immoo gara switchiitti kun kanarraa gara kanaatti teleetu nuuf fide. Then gara kana nuu dhufe. Isiin kun switchii mana keenya keessatti galfachuu dandeenyudha jechuudha. Switchii mana nama dhuunfaa ta'uu danda'a, dhaabbata ta'uu danda'a, mana barumsaa ta'uu danda'a, university ta'uu danda'a. RJ45 fi hanga kana baay'inaan qabu erga binnee booda kun computer tokko yookiin personal computerii tokkoffaadha kun lammaffaadha kun laptoppiin jira tabletiin jira kana malee TV'n jiraachuu mala. Kuni boolla meeqa qabdi amma fakkeenyaaf yookiis immoo hoolii meeqa qabdi tolakkoofne tokko akkasitti baay'eetu jiru jechuudha. Hanga kana hooliin kun yookiis immoo bakki itti connect ta'u kun hanga jiru hunda kana baay'ina computeraalee dabalee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So ishiin kun switch jedhamti. Switch jedhamti. So switchiin immoo maalidha jenneera? Intermediary devices jennu sun yookiis immoo indie device keenya bira kan godhu. So computerri kun tabletiin kun PC'n kun yookiin laptoppiin kun indie device jennee warra waamnu sun keessatti ramadamuu jechuudha. So switching kana kan bira routers kan jennullee jirti jechuudha. Routersiin kun immoo routersiin maalidha mee consider yourself as a taxi driver. Shufeera taxi jechuudha taxi driver jechuudha. So akka kanatti of yaadame isin ofii keessaa consider yourself as a taxi driver in a given town which has a lot of streets or road interconnected. Magaalaa een jiraachuu danda'a magaalaa gara biitti taaksii nama oofu tokko soo ta'ee jechuudha nuti. So think about the driver when he or she select particular street from many different options available to reach his or destination. Fakkeenyaaf bulee horaarraa gara hawaasaa ta'uu danda'a jechuudha. Yookiis immoo bulee horaarraa gara diillaa ta'uu danda'a. Ga'umsi keenya bakka wayii jira yookiin diillaa yookiin hawaasaa isa jennu kana jechuudha. So maal yaaduu qabna nuti as keessatti karaa ga'umsaa kanaa karaa itti daandiin hin cufamne yookiis immoo karaa dhiyoo karaa hawaasaa geenyu jechuudha yookiis immoo karaa daandiin bareedaan jiru laallannee deemuu dandeenyadha jechuudha. Think about the driver when he or she taxi shufeerii ofiin jenneera mitiire select particular street from many different options available to reach to his or her destination. What factor does he or she consider? Baga ga'umsa keenya hawaasaa yookiis immoo diillaa ga'uudhaaf maal consider goona mee fakkeenyaaf? Maal consider goona? Bareedina daandii consider gochuu dandeenya. Daandiin baay'ee cuccufamuu yookiin immoo tiraafikiin jiraachuu isaa consider gochuu dandeenya. Warreen sun jechuudha sitti waan nuti consider gochuu. The distance, the traffic jam or number of car in certain road warreen kana
warra nuti consider goonu which road segment will take him or her where what else he or she may think of warreen kana yaanne karaa salphaa yookiis immoo dafnee gahuu dandeenyudha kan nuti murteessinu jechuudha. So gara riwuterii keenyatti yoo deebine jechuudha riwuterii is such an intelligent which operate in determination of pathway for electronic message in network. Argitanii message tokko Ameerikaa irraa si argamu Awurooppaa irraa si argamu riwuterii isa kam dursee riwuterii isa kam seene switch isa kam dursee yoo seene dafee Itoophiyaa gahuu danda'a message ergame sun. Isa sun laallataa jechuudha warreen sun networking yookiis immoo ergaan ergame sun warreen sun akka laallatu nu gargaara jechuudha riwuteers kan jennu kun jechuudha. A router as it is name suggest akkuma maqaan isaa suggest godhu jechuudha work with routing or finding routes through network. Akkuma dura waa'ee taaksii shufeerii jenne sun kaa maal yaaduu qabna jechuudha. Daandii tiraafikiin hin jirre daandii mijataa ta'e barbaadu riwuteersiin illee sunumarraa dhufe jechuudha. Saati garuu koo riwuteersii keessatti maal miseejii yookiis immoo kominikeeshinii nuti goonu daandii salphaa ta'e barbaadee fageenya dhiyoorra jiru akka nu gagga'u taasisaa jechuudha. That it is a router of a network. The main objective of router is connect dissimilar jechuun warri waliin fakkaan and different network simulated as shown in figure 2.6. As shown in figure there are two network segments each connected to switch. By switch barannee rakaa dura. The two switch are connected to each other through the routers. Assume two different cases. Kana keessatti amma keezii ishii kana lamaan irraa waa'ee riwuteersii sirriitti qabannee darbuu qabna jechuudha. Keezii tokkoffaa maal jedha? A computer send message for another computer within one network. That is both sending and receiving computer connected the same switch. Switch uma tokko amma fakkeenyaaf switch uma tokkitti kanarratti taphatu jechuudha computerri. Message ergellee computerri message fudhatullee switch uma tokkorra yeroo jiraadha keezii tokkoffaan. Keezii lammaffaan immoo a computer in one network segment sending message to another network connected to different switch. Switch lamatu jira ammoo keezii lammaffaa kana keessatti. Switch tokkoffaa irratti computerri connect ta'ee jiru switch lammaffaa irratti yeroo information yookiis immoo message ergu jechuudha. So the router usually work for case 2. Argitanii? Case 2 kanarratti hojjeta yeroo hunda riwuteersiin. Case 1 irra immoo daandiin dhiyoodha jechuudha lamaan iyyuu switchima tokkorra jiru direct communicate gochuu danda'u jechuudha. Garuu case 2 keessatti different switchitu jira yookiin immoo switch lamatu jira. Kanaaf switch lamaan sun keessa daandii dhiyoo barbaadaa jechuudha communicate gochuudhaaf. Daandii dhiyoo barbaadaa jechuudha. So switch kan jennu kuni case lammaffaa irratti hojjetaa jechuudha. So the router usually work for case 2 type scenario and it is select best route to reach the destination. Best route jechuun daandii irra gaarii ta'e. Daandii baay'ee nuun dhibbifne yookiis immoo ergaan keenya yookiin meseejiin keenya salphumatti gahuu danda'u jechaadha. Switchidhuma lamarra yoo ta'u malee daandii isa salphaa irra akka filannu kan nu taasisu routers kan jennu. To do this, a router uses mechanism called routing table kan jedhamu fayyadamna jechuudha. Routing table. Kanaaf ishii kana qormaata irratti dhufuu dandeesse laashiin kun. Which contain destination network failed and interface number of routers. Amma ka fakkeenya jenne sun keessatti kuni router connecting networks. Argitanii? Kuni switch tokkoffaadha. Kuni immoo switch lammaffaadha. Routeriin keenya immoo switch tokkoo fi lama walitti quunnamsiisuudhaaf argameera. Kottaa ka asirratti kuni kompiitara tokko. Kompiitarri kuni osoo kompiitaroota warreen kanatti communicate gochuu barbaade maal godha jechuudha ishiin kun. Routeriin kun maal godha? Daandii salphaa filataa jechuudha. Daandii salphaa filata kana keessa darbee daandii salphaa filataa jechuudha. Ergaa dabarsuudhaaf best routes kan jennu sun kanadha jechuudha. So kuni kanumadha. Kan bira wireless access points. Wireless access point immoo wifi isa jennee computer keenya mobile keenya irratti fayyadamna jechuudha.
wireless in yaasofna. In this case, in group of 3 or 2 5 study about different methods that you could connect handle the mobile phone to the internet. Fakkeenya bilbila keenya akka keenya irra jiru karaa maal fayyadamna. Keebilii kan jennu kun hin ta'u. Warreen kun asii haasaa turre sun amma fakkeenyaaf NIC yookiin immoo network interface card midhaan jennee haasaa turre suni bilbila keenyaaf miti RJ45 fi kompiiteraaf kan qophaa'e. Smart siniin jedhee beektaa diskees godhaa kan siniin jedhu kuni moobaayilii yookiis immoo bilbilli harka keessan irra jiru maaliin fayyadamne akkamitti gara interneetiitti konneekti gochuu dandeenya. Tokko karaa wireless yookiis immoo wifi kan jennu sun. Lammaffaan moobaayiliin harka keenya irra jiru dandeettii yookiis immoo direct base station yookiin immoo tooyirii teleen magaalaa keessa dhadhaabee dheeraa kanatti konneekti ta'uu qabaa jechuudha. So karaa suni kanaaf irratti mari'adhaa isin immoo irratti haasaa kanarratti. Kanaaf karaa wifi kanadha jechuudha bilbila keenyatti konneekti gongo wifi kan hin taane taanaan immoo daataa bilbila keenya irratti communicate ta'ee jiru. So a wireless access point is an intermediate device in a network that connect various types of wireless communication devices with wireless network. The connectivity is made possibly through Bluetooth or the Wi-Fi technologies. Karaa kana lama fakkeenya Wi-Fi kana karaa Bluetooth illee fayyadamuu dandeenya wireless karaa Wi-Fi technologies jennu kana illee fayyadamuu dandeenya amma isa magaalaa keessa yookiin immoo internet cafe fayyadamne yookiis immoo hoteela keessa jiru ku wireless isa jennudha jechuudha. Mana barumsaa keessa garaagaraa keessatti barattootaaf galuu danda'a. Bakka baay'eetti wireless baay'ee katamaa dhuunfateera jechuu ni dandeenya. So it acts as an intermediate between wireless and wired devices that are part of networks. So figure lama kuna irra jira jechuudha. Another concept within this topic is communication protocol. Protocol maalidha jennee irra jalqaba gaafa haasa'u eegale. Protocol seera ittiin bulmaata computer network jechuudha. Computer tokko yookiis immoo mobile harka keenya irra tokko jiru message tokko yookiis immoo ergaa tokko gara biraatti erguuf seera kabaju qabaachuu qaba. Seerri sun protocol jedhama. Akkasumas immoo seera sun hin guunne taanaan ergamuun hin danda'amu jechuudha. So protocol. Amma fakkeenyaaf Telegramii software sun computer keenya irratti caanachuu ta'uu danda'a yookiin immoo mobile keenya irratti install gochuu danda'a ta'uu danda'a. Data guutuu ta'uu danda'a yookiis immoo wireless itti connected ta'uu danda'a. So kana hin xumuriin ergaa tokko na fudhadha jennee hin dandeenyu jechuudha. So communication protocol akkamitti communicate akka goonu seera jechuudha protocoliin kun. So mee kanas immoo irratti haasaa brainstorming gosa gara ittaanutti darbiin dura jechuudha. Do people have convention protocol set of rules? Seera kun set of rule when they communicate, for example, when they talk on a phone or write a letter or email, yeroo dubbannu yookiis immoo leeterii tokko yeroo balleessinu yookiin emailii tokko yeroo barreessinu, have you learned about formal and informal letter? Amma fakkeenyaaf osoo nama tokkotti ani sinitti barsiisaan tokko osoo kilaasii keessatti sin barsiisaa jira ta'ee lamaan barattoonni maal godhu taanii dhaggeeffatu. Barsiisaan immoo hin dubbata. Yeroo dabareen barattootaaf kennamu immoo barattoonni akka barsiisaatti dubbatan taasifamaa jechuudha. So suni maalidha? Seeradha. Seera waliin dubbii yookiis immoo akka suuraa ta'e malee wal dhageettiin hin jiru jechuudha. Akkasumas immoo yeroo mobile keenyatti dubbannu yeroo xaaliyaa balleessu barreessinu yeroo emailii barreessinu have you learned about akkasumas immoo formal and informal letter writing in your English or local language subjects. How do you write sender and receiver address in the letter? Amma fakkeenyaaf karaa gubbaa yookiin immoo karaa jalaa maqaa eenyutu barreeffama kan jedhu sun seeronni sun protocol kan jennu kana walitti dhufaa jechuudha. Are this not protocol? What other common protocol do you remember? Temberii fama fakkeenyaaf xaaliyaa yookiis immoo leeterii nuti gara nama biraatti barreessu nuti irratti wattaaji ta'e immoo ariitii message nuti yookiis immoo xaaliyaa nuti ergine sun akka dabaluu gargaara. Seeronni sun protocol jenna jechuudha gara computer network jedhu protocol jenna. What will happen if unusual does not follow protocol? Maaltu uumamame fakkeenyaaf namni computer qabu tokko yookiin immoo mobile qabu tokko
seera sun yoo eeguu dide maaltu uumamu fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Seerri ICT yookiis immoo seerri ittiin bulmaata internet protocol kuni yeroo hunda hojiirra oolaa jechuudha. So protocol kan jennu sunidha jechuudha. In networking, protocol is a set of rules that govern a data communication. Argitanii? Kun ittiin bultoo computer networking yookiis immoo ergaa tokko erguu yookiin fudhachuu keessatti gargaaramu data communication kan jennu isa keessatti jechuudha. In order for different network hardware to interact with a network, they should follow the same rule called protocols. Kana dirqama kabaja by the way Facebook fayyadamuudhaaf, TikTok fayyadamuudhaaf, YouTube fayyadamuudhaaf, internet kaballe fayyadamuudhaaf seera kana bilbilli keenya dirqama kabajaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma osoo internet fayyadamaa jirru yoo nuti daataan keenya keessaa dhume maaf dhaabata? Seeradha. Wi-Fi keenya dirqama maaliif banna? Connected ta'uudhaaf seera waan ta'eef. So warreen sun dirqamadha jechuudha. It is software that instruct network devices on how to connect to network and how interact with one another. Internet protocol is one of the important communication protocol and used for addressing network device and forwarding data from one network to another. IP shinsuin durasin injechuudha. Internet protocol computer nama hundaayyuu dirqama qaba ishii kana. Dirqama qaba lakkoofsi nama bilbilli nama hundaa ta'uu danda'a, computer nama hundaa ta'uu danda'a, IP addressing kun dirqamadha jechuudha. So you will learn IP and this class in detail. Kutaa 10 keessatti baay'ee barattoonni waa'ee IP kana. Computer ani fayyadamu kun jechuudha. Computer kun IP dhuunfaa kun hin qabamu jechuudha. Kan nama biraa wajjin sirma wal fakkaachuu hin dandeenye. Kanaaf computer addunyaa kanarra jiru amma to the power of 32 IP address qaba jechuudha. To the power of 32 lakkoofsi kun meeqa akka ta'e hojjedhaati bira gahaa. Computer addunyaa kana hanga kana gahutti IP address qaba jechuudha. Yookiin immoo IP address version 4 fayyadamaa jirra akka addunyaa kanaatti amma to the power 4 kun to the power of 32 kun IP version 6 kan jedhamu yeroo dhufu immoo to the power of 64. So computer addunyaa kana jiru ammaaf kana fayyadamna jechuudha. So waa'ee kana sirriitti kutaa 10tti barattu yookiis immoo yeroo university galtan sirriitti barattu jechuudha. Another concept is connection media. Connection media kan jennu walquunnamsiistuu as keessatti immoo wireless ta'uu danda'a akkasumas immoo Wi-Fi isa jennu sun ta'uu danda'a jechuudha. Meeshii kanallee of wal gaafadha yookiis immoo of gaafadha. Why are you the telecommunication cable stretched across the street and roads? What about the big mobile antenna that stored on the hill and in the town? Keebiloonni sun yookiis immoo mobile antenna kuni connection mediaadha. Connection media kun immoo gosoota lamatu jira. Tokko warreen akka wireless kan jennu kanadha. Tokko immoo keebilii sirriitti barattoonni kutaa 10tti waa'ee suni. So connection media without physical connection or wired isa jennu kan or wireless Wi-Fi shi jennudha kun. Wi-Fi dha laadhishiin kun. Without physical connection, wiring kun keebilii gamada isa yookiin immoo RJ45 jenni fayyadamnu sun jechuudha. Yookiis immoo wireless network cannot function. Argitanii kana alarraa computer yookiis immoo network wanti jennu kun homa milkaa'uu hin danda'u jechuudha. Akkasumas immoo bilbila keenya irratti kan fayyadamnu immoo mobile antenna toirii irra dhaabbatteetti jechuudha. Mobile magaalaa keessatti hojjettuuf mobile antenna on the tower station kan jennu yookiin immoo wantoota akka sibiila dhedheeraa magaalaa keessa jiru kun mobile dhaan nu fayyada jechuudha. So the connection media are the media which are used to carry the message from sender to receiver. Receiver isa message fudhatu, sender immoo isa ergu jechuudha. Karaa biraa immoo connection media kan jedhu kun amma duratti osoo internetiin hin jiraatiin bilbilli dhufiin
Maaliin ergaa turre fira keenya baadiyyaa jiru fa'aa yookiin fardaan deemna yookiin immoo konkolaataadhaan deemna. Warri fardaan deemu yookiin warri konkolaataadhaan deemu sun maal fuudhee deema? Ergaa. Gammachuu ta'a gadda ta'a. Dhaggeef maatii keenya baadiyyaa jiranitti saba suniin himee dhufaa jechuudha. Akkuma kana connection media kan jennu kun carry message from sender to receiver. Asuma teenyee bilbila keenya bilbiluu ta'uu danda'a. Telegiraamii keenya erguu ta'uu danda'a. Social media kamillee fayyadamne tekstii barreessuu ta'uu danda'a. Connection ergaa wayii baachifnee jirra yookiin immoo daataa wayii erginee jirra jechuudha gara biraatti. So connection media kan jennu sunidha jechuudha. Bakka fardaa, bakka makiinaa, bakka namni lukaan deemee baadiyyaa fagoo deemee ergaa wayii himee dhufu kanatu bakka bu'ee jechuudha. So connection media jenna kan. We have two types of communication media. Tokko wired, lama wireless. Kana lamaan qabna. So wired media kan jennu wired shiboo dha miti yookiin immoo cable isa jennu kan. It is also called guided media. Jechuu dandeenya wired kana kun qormaata irratti dhufuu danda'a. It is a cable that connect in the device. In the device immoo eenyu dandeenya? Computer, laptop, mobile, TV fi warreen sun fakkaatu jechuudha. It is called a cable that connect this one. Copper and fiber optic cable are example of wired media. Fiber optic cable ni shiteleerraa gara university gara mana barumsaa gara dhaabbata gara deemtudha ishiin kun. Copper immoo isuma jalqaba computer keenya irratti argisiisaa ture sunidha jechuudha. The most common copper cable used in network today is unshielded twisted pair cable. Unshielded jedhamu jechuudha. Baay'een isaanii which uses electronic signal to transmit message for maximum distance of 100 meters. Fageenya kana irratti nu gargaarti amma unshielded yookiin immoo UTP yookiin immoo unshielded twisted pair cable kan jennu kun hanga meetira 100tti nu gargaaruu dandeessi. Ishuma RJ45 jennu sun jechuudha. Fiber optic cable use light transmit signal at faster speed and longer distance than copper. Kun amma fiber optic cable kun amma fakkeenyaaf namoonni lafa keessa awwaalamee deema kun amma. Fiber optic cable kan jedhu kun lafa keessa awwaalamee deema. Sababni isaa fageenya dheeraa deema. Teleen magaalaa keenya keessa jiru tokko university keenya irraa kiiloomeetira 5 fagaatoo ta'e lafa keessa kiiloomeetira 5 deemee dhufee university keenya seenaa jechuudha. So wired dha kun illee yookiin immoo cable dha. Use light fayyadamaa hojjechuudhaaf immoo light to transmit signal at faster speed and longer distance than copper cable. Kan biraa kan lammaffaa maal jedhaneera? Wireless media. It is also referred to as unguided media. Control gochuu kan hin dandeenye yeroo baay'ee kanatu gaariidha yeroo baay'ee security dhaaf illee sababni isaa yoo asitti maal jenneera? Guided media. Kana lamaan keessa kan filattu isiniin jedhanis gaafatan isa kana filadhaa security dhaaf illee kun amma public dha yeroo baay'ee security dhaaf recommend ta'u kun guided dha kun. Kun immoo unguided media control ta'uu hin dandeenye jechuudha or unbounded transmission media jedhama jechuudha. It is used to communicate information through air argatanii karaa qilleensarra bishaan keessarra yookiin immoo vacuum keessa. Example radio waves samma akka FM faa jennu kana microwaves infrared wave and satellite communication. Amma fakkeenyaaf radio yoo qabdu ta'e mana keessatti karaa kam dhufee raadiyoon sun akkamitti wanti finfinnee irraa dubbatamu maatii keenya bira gaheetti nuti baadiyyaatti dhaggeeffanna. Wireless media kana tu fayyadamneetidha jechuudha. So warreen kana fayyadamneet dishiin faa satellite communication infrared waves dishiin amma mana keenya jiru qilleensumarraa ergaa fudhataa jechuudha. So warreen kana akkasumas immoo figure 2.7 below present some example of wired and wireless communication media along with their connector. You will cover the communication media in detail. Kutaa kudhanitti baay'ee barattu baay'ee. Ammaaf garuu amma fakkeenyaaf barachaa turre miti reekaa copper wire jedhama yookiin immoo RJ45. Ishiin kun directly gara computer keenyatti connect taati jechuudha. Gara computer keenyatti ishii seentudha kun.
Akkuma jalqaba asitti argine sun gara kompiitara keenyaatti kan seenu ishiidha jechuudha. Gara kompiitara keenyaatti. Kun ishiin kun ishii kana nan balleesseera malee dura baay'ee irratti diddibeen. So copper jedhamti jechuudha ishiin. Fiber opticsiin immoo argitanii kun nama by the way kun nama waraannaan kaanserii namatti ta'a by the way. Kanaaf dhala yeroo baay'ee lafa keessa illee awwaalamu. Shiboon kun nama waraannaan kaanserii illee namatti ta'a. Nama keessa illee boof eeggannoo godhaa. Kanaaf akkasitti dhammo yeroo baay'ee kan awwaalamu lafa keessa. Ishiin kun dhuftee gara yuunivarsiitii keenya yookiin immoo gara dhaabbata yookiin gara mana barumsaa keenya nu seentee riwutariitti konneekti taati jechuudha. So wireless kan jennu immoo ishii kana biiroo ta'uu danda'a, mana nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Warreen kun wireless jedhamu jechaadha. Kun anteenaa 3 qaba, kun anteenaa 2 qaba. Depending on this antenna, it can cover radius. Fakkeenyaaf fageenya inni kun irratti saabuu fi kun irratti saabu tokko miti jechuudha. So type of communication media kan jennu kanaafi kanadha jechuudha. Sirriitti wanneedha. Activity kana hojjedha. Yeroo biraammoo waliin hojjenna. Akkasumas immoo practical exercise kanallee akkuma yeroo darbee isiniifan hojjedha. Isinis immoo yaala hangasitti jechuudha. Kan biraa konseptiin itti aanu type of network. Ishii kana sirriitti yoo dandeessan dubbisaatiin eegaan immoo irratti viidiyoo hojjedheen dhufaa. Kanumadha hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa ijoollee. Subscribe warri hanga ammaa hin goone immoo subscribe godhaa dhugaa. Subscribe godhaa gara fuulduraatti haala ajaa'ibaatiin waliin hojii hojjenna jechuudha. So akkasidha jabaadhaa sirriitti baradhaa hordofaa barsiisaa keessan gaaffii gaafadhaa. Isa kilaasii dhuma keessatti iyyuu gaaffii gaafadhaa. Viidiyoo kana laaltanii immoo irratti deebitanii yoo barattan immoo baay'ee isin fayyadaa jechuudha. So itti fufna yeroo biraa turtii gaarii isiniin jedhaa nagaan turaa.